Utu woman balesini akkana mayakama. Namaf dubte namaf dute wachuudhaaf lubbuun. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 27 lakkoofsa 10 dubbisa namoonni dubbifamudha. Yeroo sanatti Waaqayyo billaa isaa sodaachisaadhaan isa qaramaadhaa fi jabaadhaan lewatan bofa murtuqqifamu lewatan bofa isa marmaramaa sana ina dafa jawwee guddaa isa galaanatti galus ina ajjeesa. Yommus Waaqayyo wal jalaa qabaatu eebbisaa iddoo dhaabaa muka wayinii isa namatti tolu sanaaf eebbisaa. Ani Waaqayyo eebbituu isaati. Namni tokko illee akka sammiiletti halkaniin guyyaa isa nan eega. Ani si'achi isatti naaru. Qoraattii fi kosorruun yoo jiraatanii lola isaanitti nan kaasu. Dafee siminttaan bulee isaan nan barbadeessa. Yookiis immoo anatti kooluu agaran. Anaa wajjinis nagaa buusan in jedha. Bara dhufutti Yaaqoob abidda yaafata. Israa'el udhee in daraara. Itti godhatus biyya lafaa irra hin duune. Ameen. Angafani Waaqayyo mootii araaraa gooftaa keenyaa Iyesuus galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Gaarummaa keef, arjummaa keef, amanamummaa keef hundumaaf maqaa mucaa kee Iyesuus Kiristoosiin maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gargaarsa jabaan gargaartee du'aa bu'aa nama har'aa yaadni beekeef maqaan kee Waaqaan lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Amma yoo dubbii jennu dubbatu inni amaan ergamni seexanaa eeboo Waaqayyo socho'aa kan ayyaanaan hafu. Dhiibbaa olii dubbeetti ayyaanaan dhiibbaa oolu, abiddaan dhiibbaa oolu, afuura keessa qulqulluudhaan dhiibbaa oolu. Hojiin aangoo qabeessi sana keessaa hojjetan maqaa Yesuus gooftaan. Ameen. Bakka nama dubbisee Isaayyaas 27 irraan dubbisee lakkoofsi tokko irraa kaasee namni dhumaattaan dubbise mootummaa boqonnaa sanaan dubbisee hanga lakkoofsa 6 dubbisanii gara mootummaa boqonnaa sanarraan dubbadha. Akka jedhaa Waaqayyo billaa isaa isa sodaachisaa qaadii isa qaramaadhaa fi jabaadhaan lewatan bofa isa murtuqqifamu lewatan bofa isa marmaramaa sana ina daba. Jawwee guddaa isa galaanatti galu sin ajjeesa. Yommus Waaqayyo wal jalaa qabaatu eebbisaa iddoo dhaabaa muka wayinii isaa namatti tolu sanaaf eebbisaa. Ani Waaqayyo eebbituu isaati yeroo hundumaa bishaan nan obaasa. Namni tokko illee akka isa hin miinetti billaa isa nan eegaa. Ani si'achi isatti naaru. Qoraattiif kosorruun yoo jiraatanis lola isaanitti nan kaasa. Dafee siminttaan bulee isaan nan barbadeessa. Yookaas immoo anatti kooluu agaranii. Anaa wajjin nagaa buusan jedha. Bara dhufutti Yaaqoob hidda yaafata. Israa'elis solee hin daraaraa. Ijinni godhatus biyya lafaa irra hin eegaa. Ameen. Waaqayyoo galataa ta'u. Seenaa Isaayyaas baay'inaan yoo kaases gaariidha. Yeroo xiqqoo seenaa yoo dubbadhee macaafa raajotaa jiran hundumaa keessaa macaafota bakka lamatti qoodaman keessaa macaafa warra gurguddaa keessatti ramadama. Sababiin ramaddii isaati kuni tokkoffaan baay'ina boqonnaa inni qabudha. Lammaffaan umurii dheeraa inni tajaajila isaa keessa ture. Umurii akkasiiti bara Zedeqiyaa mooticha keessa bulchaa nama ture. Bara Hisqiyaas mootichaa keessa raajaa nama ture. Bara sana keessa raajiin jabaadhaaf beekamaa jedhamee beekamaa. Lolli gurguddaaf mormii gurguddaan bara sana keessa tureera. Isaayyaas baay'inaan kan inni ittiin beekamu waa'ee dhufaatii yookaan dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baay'inaan raajii dubbate. Alkallattiidhaanii waa'ee Yohaannis cuuphaa dubbate. Sagalee tula foonaa keessaa yaa kan jedhu kana dubbate. Kakuu haaraadhaaf daandii jabaadha. Kakuu haaraadhaa fi waggaa 100 jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuudhaaf waggaa 100 fafayyee raajii dubbate. Mul'ata waggaa 100 dubbate. Isaayyaas nama jabaaf nama guddaadha. Nama amanamaadha. Nama Waaqayyoof sagalee raajummaatiin hojii guddaa hojjechaa turedha. Yeroo kana Isaayyaas gaafa dubbatu kana hojii aangoo inni bara sana keessatti hojjetu tokko lamaan himamee dhumuudha yoo baate baay'inaan
waa'ee fayyisuu waaqayyoo irratti xiyyeeffatee dubbachaa ture. Haati manaa isaa Samaajiidhaa ijoollee qabaa isaan raajotaa garuu hojii waaqayyoo hojjechuu keessatti yookaan waa'ee dhaloota isaa kanaan wal qabsiiseetu waggaa 700 ganaa achi as adeemaa jira raajii dubbachaa ture waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee waamichaa fi waa'ee yaadatamuu keenya har'aa raaji. Mata dureen irratti dubbadhu eebba bara haaraa kan jedhu irratti osoo dubbata. Warri bara haaraa keessa jiraachuu barbaadan gammadaatiin barreeffama amanaa fudhadhaa hin irraanfatinaas. Warri immoo qoraattii gosa ruutaan immoo jiraatanii lolan itti gaasee qabayyee balleessaa danda'u kan ta'e waan ta'eef warri wayii hundoo dhaabaa taatan barreeffama amanaas fudhaa dubbii guyyaarraa hin raawwatama. Warri immoo qoraattii gosa ruutaan immoo lolan itti gaasaa qabayyee balleessaa yookaan dafanii walirra filannoo lamaanii hiyyuu filannoo jabaa tokkoon iddoo kanatti dubbataa eebba bara haaraa kan jedhu wattatti qoosoo sitti dubbachuu barbaada. Waaqayyootu jedha billaasaa isa qaramaadhaan jabaadhaan diinota adabaa jedha jalqabaa utuu waa'ee iddoo dhaabaa waliin sahaaraa sanaa dubbachuudhaaf hoggaanee waa'ee iddoo dhaabaa sanaa soduun dubbatin waa'ee wayinii iddoo dhaabaa sanaa keessa jirus bal'inaan utuu dubbatin kan inni kaasu waaqayyo billaasaa isa jabaadhaaf qaramaa ol fudhateetu leewwattan bofa marmaramaa isa jalaalatti galu wa'ane. Isa jalqabaa waa'ee iddoo dhaabaa utuu dubbatin waa'ee wayinii isa iddoo dhaabaa keessa dhaabatee jiru utuu dubbatin leewwattan bofa jalaalatti galu isa marmaramaadhaaf iddoo dhaabaa sana balleessuu danda'u hundee iddoo dhaabaa sanaa isa balleessuu danda'u billaasatiin waaqayyo dura rukuta. Billaasatiin dura rukuta. Tokko jabaadha billaasaadha. Lammaffaan qaramaadha. Eenyuun qarame seenu leewwattan bofa sagalaalatti galu marmaramaa sanaaf qaramee jira. Bara sanaa yookaan yeroo sanaa yeroo nuyi Kiristoositti walitti maxxanii bushiitti naannii Kiristoos irraa fagoo akka ture beekamaa. Sama orma sama diine sama waaqayyo balleessuu barbaadu. Hamba yeetii urgaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufetti warra badiisaaf eegaman turan. Warra salphinaaf eegaman turan. Warra leeyyoodhaaf eegaman turan. Macaafamaan yookaan beekaa keessatti yoo ilaaltan qooda kee kushiif saamaan dabarsee kennaa. Kushiif saamaan dabarsee kenna kan inni dhadhiin yaadii bitamee waan jiruuf. Kan saamaan hin taaneef isatti waan hin baxxanii jirru. Warra ormaan immoo maal jala sitti fakkaata Isaayyaas wajjin kan dubbisanii loltoota Itoophiyaa warra akka sonsaa sana sirraa lole. Loltoota Itoophiyaa warra sodaachisoo akka sonsaa sana sirraan deemsa sirraan lola sana. Gootummaan isaanii kun Kiristoositti yoo qabatan diinota Kiristoos hin turre. Diinota Kiristoos hin turre. Egaa kushiitti wanti gooftaa maanta maalee hojja turre irraa fagaannee hojja turre dubartii sun gaaf tokko dhattee gooftaa Yesuusin intala kootii jedhaadhaaf isheen Yesuus lafarra deemaa jira waan ta'eef miidha lachuu Kiristoos hin fayyine du'uu Kiristoos hin fayyine barsiisuu Kiristoos hin fayyine miti isa ni jaamaa malee fayyine miti isa ni doomaa malee galtala yaa sagalicha kaasee hin fayyine miti isa ni tala yaa yoosii kaasee fayyine miti nuyi dhanjala walii jasaatii fayyinamee jiraatu. Biyya lafaa nabiidhaa iddoo ture namoota fayyinamee biyya lafaa namoota eebban ture. Isaan yeroo nuttamaatu, yeroo fidiraatu, yeroo xiyyeessuun utuma biyya lafaa naqaamaa kunnatteeru dubartiin tokko danteen kala koolaa faa isheen bitteen ijoollotaa saree jala kuusan ati sareedha jechuudha. Seenaa qola kan yookiin qola baay'ee gadaamu. Ati kun dhiigaan itti kanneen dhiigi koosii dhangalaane waan naa hojii fayyuu dandeessan dhiigi koosii dhangalee malee fayyuu siina yoo fudhachuudhaan kallattiidhaan. Gaafa kana dubartiin kuni biraa deemuu dandeen dhiigi urraa baattii ijoollotaa irraa harka ulaatiin. Dhiigni Kiristoos gaafa kana naannatti dhangalee ni jalqaba golgaa mana qulqullummaa taasisan. Golgaan mana qulqullummaa taasisan yeroo baay'ee nama garaagaraa jettee hojjeeffatu ani dhagaa kana guddadhee iddoo aasaan taasise akkanatti baay'atanii dhoo'een. Yesuus Kiristoos karaanii waan irratti gaafa inni dhufe golgaan iddoo sadii mana qulqullummaa keessa ture.
Golgaan kun tokko naannoo kana irra ture. Iddoo qulqullootaa keessa taatee bulan. Amma golgaa tokko gidduu keessa jira. Iddoo qulqullootaa jedhama. Namoonni kanaan haadha manaa isaanii bira hin geenye. Namoonni nama kan bira hin geenye nama jedhanii ofitti amanan iddoo isaan waliin dhaabatu galgaleedha. Iddoon gara jedhii dhumarra jiru kun iddoo cubbamootaa jedhamee beekama. Habjuudhaanis waa ofirratti argan. Habjuudhaanis nama yoo argan. Marsaan laguu yoo itti dhufe. Reessillee yoo isheen tumulutti itti naate. Iddoo cubbamootaa godhaa dhaabatti. Godhaa dhaabatti. Namni araarsi dhabame. Luboonni guutummaa isaaniitti lafiitti jala jiran. Miila isaaniitti finyoo kaawwatanii iddoo kana ta'u. Iddoo kana ta'u. Hidhaatuwwan hunda isaanii talaadhaan. Ishee kanaafis hidhaatuwwan jedhamu. Yeroo hidhaatuwwan kana isa sitti beeyranii. Irraa maksan har'as isaaniitti yoo ba'e boolisitti ba'uu danda'a. Ittaanisitti ba'uu danda'a waan ta'eef luboonni qophaa'uudha. Luboonni yeroo hidhaan kun bira ga'u. Isaanii yommuu sabatti jedhanii dhiigaa araaraa fuudhu. Sadarkaa dhiigaa araaraa fuudhu. Dhiigaa araaraa fuudhanii dhufanii hundi namaa mana isaatiin bakka akkasitti baatii jiraatti. Qophaannaa walaansaa cubbuudhaaf dhiigaa dhiyeessa. Siyaafuu kana hundi keessan wal argatti bakka isa nyaachuun ijoollee keessanii araaraatti. Kanaafuu kanaatti golgaa isaan qabee fiinyoo moototaa oolchedha. Gochaa biyya dhaabata. Dhufee dhugaa kottu aarsaa irraa sana. Utuu waan tokkotti buusin harka isaa milkaatiin qaba. Cubbuu hojjeteera yoo ta'e dibdee lafa ta'e asumatti dhufa. Ilaa hubadhaa. Amma Yesuus Kiristoos dhufe kan ajjeesu iddoo aarsaa gubbaatti iddoo guddaa qabatu. Ajjeesaa cimaatu iddoo aarsaa irraa iddoo guddaa qaba. Lafa ta'e asumatti dhufa. Eeganii luboonni warra sibiila qabani finyoo isaa raasu. Yoo dhiyeera ta'e hin raasu. Waan dhiiga ta'e gogeef seeraa seente agarsiisa qabu iddoo jiru. Edda finyoo raasu taanaan yoo raabatanii reeffa laafanii tokko waan ta'e maggarrajaa fi maraabatanii reeffa godhatu. Reeffa godhatu. Fayyaa ol seenee du'aa gabbaa du'aa isaatti yoo utuu Yesuus hin dhufin. Luba konsene fata ya jamba. Haleluya. Yesus erga berjalan cuba konsene luba ya jamba. Amin jeraga. Haleluya. Luba fata ulang jera. Cuba luba tahu terima. Ikichan. Kanala. Arsai tanah kana dede. Kapasa kana mau yes. Apa yang anda cuba apa susah Yesus punya target. Untuk tanah kasih Yesus. Makanya Yesus Kristus. Kalau ada orang tidak lagi misalnya lalu ada golga kasih. Mana dosa ini? Golga di daerah itu. Butuh mati doi. Kulkulnya tadi kulkulnya kawal tidak mana-mana. Golga ini bukan yang terjadi. Cuma mau tahu kajian di mana tidak mana-mana. Kundi nama dosa apa dosa saya nama terjadi. Ikannya nama Yesus. Majalah-jalah ini nama Yesus. Itu nama Yesus. Mari beto. Ilkesa kalau pandora kufandi Yesus. Amin jeraga. Ilkesa kalau pandora kufandi Yesus nado. Yesus nado. Nado wal kama tidak. Salu tadi. Cepat tutup lihat. Lihat. Mari sana betul. Kenapa bodoh amat cantum lihat. Betul. Mari. Betul. Haleluya. Amma Yesus lumet. Amma Yesus harjamat. Amma Yesus harjiasmet. Apa betul-betul kerana bola awan muda. Pushi itu bola. Awan muda. Bola tahu dari satu. Bola seluruh dunia. Hotel orang dalam. Tak kasa. Cukup yang mana? Yang mana cukup yang mana dewante? Macam tu normal. Kemudian yang macam tu mari pada itu. Yang macam tu apa? Ada yang macam tu apa? Yang macam tu apa? Macam tu apa? Ada macam tu yang itu. Macam tu saya betul betul tak. Hamba sebenarnya waktu dia sendiri ni tak kau apa kau tu? Oh, view dah desa mana betul. Mari apa betul ada sebab. Macam tu tahu tu loya apa? Kayu. Membuat desa lagi. Hotel saja. Wajar yang mandi saja bersih. Lagi dah bersih. Anda dapat terima ini saja yang betul. Kita sama betul betul. Kita benar betul. Abang saja suka Yesus.
Maqasa ko ni gudara. Kana bi roda ya satakaru. Nadame. Hiddato bijaji kasikabetu rintaye. Inni sakan sati ofiraye ngabure. Sisa isabati nikile mo inni areje. Ucha hore pesu. Laichu. Yadame. Dame je chube tubidi. Dame makamu mchaka kwa tutani makamu kati. Muka kasi tindani sa chube. Wani ko dhani bani. Yadame hiddato bijaji kasikabetu rintaye. Inni sakan sati ofiraye ngabure. Na sisa isabati nikile mo inni areje. Inobsabi rejo. Israel ni dukana jere wari sakan sada wari sakan nikile. Egai arari kandume karasa la waya muslimu amana tiya kanabi jawa la watan jawa sabar mama sara bila ko tikana kadema malaira ila ko sale rajulma lam buswa kaya wajira kama tiwa tisai dona abu kawini sa dabati ko sana we tisai yedona abu kawini sa dabati ko sana we tisai wajira kama wala kafuran yedura jana saila Sanjale barfandani esaina. Idora yara no kudru na wejera ina benjera be. Sababa kaya jirupia bilejera ina. Sababa kaya jirupia bilejera ina. Idora wani jirupia bilejera. Chana na niwe sadia. Inare sa Jesus. Idora nare sa ina. Idora dija barare sa ina. Idora dija barare sa ina. Ena wajera pura wepi sa ina. Ijai boy tu sini magi mereka tu bawa belajar kandil. Ijai jatah tu yang ada orang beri belajar kandil. Ijai udah habis itu apa lagi? Hari ni kita naik bawa belajar bawa belajar. Mari jangan itu apa hal kunci. Yang macam mana sih pun itu apa hal kunci. Nama mereka bawa tu di Yesus. Kenapa? Baik sih pun apa tadi itu apa hal kunci. Apa sedang? Sajalah dengan sama tayo sama tayo sama warga walale sama kebutan dari radane sama bila ulfatan tukupin sajalah ulang lagi ke pinano majalah sajalah datu kafar fadala gantula bera dipinda bera boicha bera kati farfada sajalah dula Yesus saya ini mana tuh yang tadi kayak mana nabo yang aku mereka ada sedekah waktu ada teman anak bangsa apa sudah bangsa mau kerana jalan di sini batau kan bagai kau nah jodoh belum tentu masih boleh tak terjumpa Lavana kaften, yore itu. Akhirnya itu, bisa nak betul nanti. Betul nada, dia kerana dia nada. Jawab galat है पत्तू एक तीन दे रखे दिस जवाब galat है पत्तू दो दिन दे एक दिस मारी जिला galan ni hunna butta ke sakaba wate hunna butta ke sakaba pemali galat है पत्तू ala dia pemali pemali hunna kaba Yo pakai bangku ketara ini lebaran situ kan berapa tu? Yo pakai nama orang yang ada kalau kan boleh tadi. Yo kawan ini berkumpulan kita nak kerja tepat, yo betul. Isu jadi orang kerja tepat. Foki jaga terus ada ini lagi pisau kasar itu perdewa. Jadi ni ini kuno jadi lo tadi kerja nunggu. Orangnya Kristiano ni ugari. Rakyat kerja apa jadi kerja tepat itu patisemu. Ika tadi nak semua nyata ni kan? Nyata di sini kan baru dua ni kan tadi nak semua dua nyata ni kan? Dua ni kan tadi nyata. Kristiano ni tu ini faham. Dua kena telepon dia mati tu sini. Kerja si pasal. Pasal kerja apa dia masih tu mana mana dia telepon na. Saya tadi kalau penjaga tu ante. Kata ni baru tu itu dia ni. Sambil pulang kita jawab tu situ dekat. Sama barfana la mejana kasi ko pa situ dekat. Sama barfana la mala jari na tu situ dekat. Sama kina dipila ulfata kesa juru. Sama tayo ya tayo. Sama waini jalaban. Sama lampan jalaban. Sama ampi sala pa bekalan. Kata ni ba
taate rakkina ulfaataa jedhaa wattee waggaa itti kana bakka ayyaana waggaa kana gadda guddaalee dabarsa bakka naan bitanne natti tolle naan taane jette teessee deemsataa. Maaltu beekama waaqayyo warra siin hojjeta. Ka'ee faarfadhu siin jedha. Dhufee ka'ee faarfadhu. Yeroo tokko namoonni rakkoon isaan qaban ayyaana waggaa maal nyaanneen seenneen malee akkamitti waggicha keessa dabarranii kadhatan. Gaatani baricha akkamitti dabarranii kadhatan. Maal nyaannee barichatti seenneen. Maaliin ayyaana waggaa sana oolle. Kan barbaachisu ayyaana waggichaa hundi taane baricha akkatti bu'anii jiraachuudha. Ameen jedhame. Waaqayyo galannaa ta'u. Ani waaqayyo eegduu dhaamaa kanaaf jedha. Eegduu isaati. Ani waaqayyo eegduu isaati. Yeroo hundumaa bishaan nama baasa. Namni tokko illee akka isa miidhatti halkanii guyyaa isa illee ani si achisatti laalu. Qoraattiin gosa miira jiraatan lola isaanitti kaasee isaan nan barbadeessa. Qoraattiin gosa miira jiraatan lolatti kaasee barbadeessa. Wayinii koo garuu dhalee. Wayinii koo bishaan hin obaasu. Wayinii koo garuu dhaabbaa gaarii nan barbadeessa. Wayinii koo garuu sirriitti kunuunfadha. Bishaan hin obaasa. Bishaan hin obaasa. Qoraattiin gosa miira garuu lolan kaasee. Yookaan baarii batanii kooluu dhattaan galanneedha. Isheen abibbattee kadhanna. Lolatti kaaseen iddoodhaan yoo keessaa biqiltuu qoraatti balleesse. Yoo ta'uu baate bokkoo loolatta galanneedha. Gara gootta deebi'alee harka isaanii dhatta kennatan koolii jechuun kuni biyya Israa'el keessatti bandaraa koolii jedhamu jira. Mandaraa koolii kan waamu kuni namni tokko yoo lama ajjeesee amma mandaraa koolii godhu. Lubatu mandaraa koolii sanaaf kennama lubni tokko ajjeesee kan gadi ta'u luba deetti jedha. Namni tokko utuu hammi kuni yeedii maatii biyyoo qabee mandaraa koolii dhufee namni dhufee ajjeesu. Miilli isaa mandaraa koolii qola jaamee qaamaan dhagaa sabaa kanyya ta'uu ishee waan ta'e. Namichi kun achi keessa jira. Mirgi isaa eegamaadha mandaraadha. Lubni kun gaafa inni du'u mandaraa koolii keessa bahee abbaa uummatatti makamuu danda'a. Yeroo inni ol seene lubni isa simate sun du'eera taanaan mandaraa koolii bahee uummatatti makama. Namni isa ajjeesuu hin danda'u. Bilisa ba'a jechuudha. Bilisa ba'a. Iddoo baqatanii rakkina jalaa toolan. Iddoo baqatanii dhibbee jalaa toolan jechuudha mandaraa koolii. Waggaan itti argu kan warra waaqayyoo sodaataniitu. Amantanis amanis qabaatan. Kan warra waaqayyoo dhaggeeffataniitu. Qoraattiin gosa beeylada dhaggeeffatan warra waaqayyoo dhaggeeffatan. Warra iji isaanii nyaataaf hin taane. Warra yeroo hundumaa waraanuun malee faayidaadhaaf hin oolu. Ani waaqayyoo lola isaanitti kaase. Namni waaqayyoo takkaase kuni lola isaanii jedhani nan barbadeesse. Nan barbadeesse jechuun boca sira jiru laafitti gubatee gara jaalaatti beekamu. Waaqayyoo nu barbadeesse. Maali qoraattiin gosa nu barbadeesse. Warra fayyidaaf hin oolu. Warra yaadni garaa isaanii Kiristoos hin dhageenye. Warra waaqayyoo ni sodaatu. Nan barbadeesse. Anatu lola biyya latti kaaseera. Waaqayyoo lolatti kaasee sirna jabaa haa godhu. Nama amane lolatti kaasee deemu sirna haa godhu. Warra kan kuwatii jiru baricha keessatti nan soora hin dhaabin. Nan soora waan sooruu qabaayyu. Bishaan isaan obaaseera. Bootiin isaanii dargaggeedha. Warra kan kuwatii dagaagalgaa saalantaa. Qoraattiin gosa nuti garuu lolatti kaasee dhaabin. Lolatti kaasee lolee isaan barbadeessa. Gara goota deebi'an yookaan barba jalloonni kun qalbii isaanii akka hin jillatan. Gara goota deebi'an. Alaala dhaggeeffatan. Alaala dhagaan. Yoonaan dhagaan. Ani waaqayyo gooftaan machaa isaan dhaloolchaa jechuu isaati hamee jira. Namootas keessa beeksaniidhaan kaleessa leeggadda kalachaa kan hin jirre. Kaleessa leeggadda waaqayyo sodaachuu isin keessaa kan bade. Haala raannattanii waan magaraa keessanii keessatti dubbanii kan jirtan. Wallaa soorrakkina deddaa kan kan isin qabu. Waaqayyo sodaachuu isin keessaa kan bade. Yookaan lolan isinitti kaasaa yookaan dhala kootti beellaa hin dhaabatu. Yookaan gara kootti beellaa yookaan dhala isinitti kaasee. Wanti waaqayyo kaasuu namaa godhe isa barbadeessuudhaa'edha. Isa barbadeessuudhaa'edha. Yeroo dandeettii mul'atu waaqayyo waan agarsiiseera. Manuma aduu boonatu boonuma saabaan arge.
Waa'ee bara kuma lamaaf kudha torbaa kana. Aduus afaan arge. Aduus afaan kuni kan tokkotti ilifaa iddoo tokko boojuu keessa ayyaana jiran jiru sun deemtuu godhatu kana kan fakkaatu dhufee as dubbaa deemsa. Darbee moo ilifa. Darbee moo inuumsa. Darbee moo ilifa. Waan kana arge. Gaafa ilaalu bakka dukkanni jiru kanarraa sagalee maalchaa dhaga'ama. Namoonni baay'een iddoo sagalee wawwaannaa baay'ee dhaga'amu. Sagalee wawwaannaa baay'eetu dhaga'amu. Iddoo ibidaan jiru immoo galata dhaga'amu. Hin galateeffatu. Hin deebitaa. Sagalee gammachuu dhaga'amu. Namoota maatii irraa guutee jaatu. Namoota baay'eetu. Sirriitti haala qabaatu kun jira akka hin irraa wadatti agartu. Maali kun yeroo waaqayyoon gaafadhu. Bala simfuusimuudura jiru kana kennan. Warra na sodaatan dhaga'aniif kakuuman duroota dheeraadhaaf tiye. Hin raawwatamaan jedhe. Bara biddeen kakuutti nyaataniidha jedhe. Warri ifa keessa nafiin warra biddeen kakuu nyaatanidha. Warra na sodaatanidha. Warra na dhaga'anidha. Warra na raafatanidha. Warra na dhaggeeffatanidha. Isaan kanaaf biiftuu qajeelummaa kootu baatu kana keessatti naate. Biiftuu qajeelummaatu ba'aadhaan jedhe. Waggaaree gurguranii dubbachaa ture baay'ee isaa namoonni baay'een maraati fakkaatachaa ture. Namoonni tokko mana dhaabannee konferensii wayii irratti biraawuu irratti afaan lama irraa jiru banne. Sabni boolii keessa keessee godhate afaan tokko waan biraa'e afaan tokko waan biraa'e. Mareeки tokko na jiru lamaan keenya. Egaa dhugaanitti godhate guyyaa isaa eegee dhugaanitti godhate. Ammas ergaan kun hin ta'a. Maali warri kun immoo jiraatu waaqayyoon? Warri waan gurraacha iddoo gurraachi bule kun gaaddiddii gurraacha keessaa bu'aa kun nanni yeroo waaqayyoon gaafadha. Warri na sodaanne baay'een garuu yeroo du'aati. Namoonni baay'een gaddaan hin dalalamu. Namoonni baay'een mo'achaan hin dalalamu. Namoonni baay'een hin miidhamu. Garuu naan jedhe waadaana warra kan kootanii waaqayyo gooftaa macaafa kun hin qaban. Nama seesaan itti warra kan kootinaan. Warra kan kootaanii warra kan kootaan ittiin gargar kan baasuudhaan naan jedha waaqayyo gooftaa macaafa. Haleluuyaa! Ittiin gargar baasan naan jedha. Maqaa isaa galantaa ta'u. Kanaaf warra qajeelotaaf warra waaqayyo musuudhaan gidduutti waaqayyo garaagarummaa kun taa'uuma. Yoo kuma lama. Isa tokko baasaanii miti amanaan fudhate. Ilaalii ijoollee keessa buutu. Garaagarummaa guddaa uuma. Lolli jamaanidha. Wallaasoo miidhaan hin uumamu. Wanti baay'een ta'uu danda'a. Lolli kun lola meeshaa waraanaa dhufa'u miti. Garuu waaqayyo warra kan kootiif xalaqaa dhugaa ta'ee ala dubbifatan. Eegaa xalaqaa dhugaa ta'ee da'aa ta'ee waliin dubbadhu warra kan kootiif hin aanne. Warra kan kootiif hin dubbadha. Warra kan kootiif nan fadhu. Warra kan kootiif nan faradhaa. Iddoo kanatti bahe qoraattiin gubee balleesse. Nan barbaleesse. Goonattoo Yaaqoob ija lallate. Ija lallata. Bara dhufutti Yaaqoob ija yaafata. Israa'el huree daraara. Iji ni dhagaluus biyya lafaa irra hin buute. Israa'eliif Yaaqoob kan inni bakka itti fudhatee dubbatu warra waaqayyoon sodaatan qoroo jaallata maxxanuu isaanii. Yeroo tokko tokko namoonni waa'ee Israa'el Yaaqoob irraa dubbatamu namoonni amantii keenya pirootekti gochuu barbaadan baay'ee isaanii wangeelli kun kan Israa'el yeroo waa'ee Israa'el lallabu. Dhoksaan lallaba Israa'el kan hin dubbannu Israa'el jechuun warra waaqayyo jaallate jechuudha. Qomoo waaqayyo filate, qomoo waaqayyo jaallate, qomoo waaqayyo kan isaa godhate, qomoo waaqayyo ofitti maqanse jechuudha. Nuyi koo amantiidhaan karaa Kiristoosiin Yesuusitti maadhaan waaqayyotti maadhaan amanamne. Israa'el jennee walii keenyatti kan dubbannu qomoo jaallatamoo ta'uu keenya agarsiisuufi. Qomoo jaallatamoo ta'uu keenya agarsiisuufidha.